kun kaambii waraana mootummaa weerartuu Itoophiyaa kan godina Gujii ba'aa ana Gorodolaa ganda daadhii keessatti argamu jechuudha. Eega waraanni bilisummaa Oromoo lafoota tokko tokko dhuunfachuu eegalee kaasee kaambii gadhiisanii baqarra jiru jechuudha. Kun amma kaambii adaadhiiti kan isaan yeroo hedduu kaambii kana keessatti yeroo hedduu kan isaan ijoollee Oromoo ajjeesaa turan, kan isaan ilmaan Oromoo fixaa turan. Barsiisaa Damisiin illee ji'a lama dura kaambii kana keessatti jechuudha kan isheen ajjeefte. Kaambiin kun qabeenya mana barumsaa waan akka taa'umsa barattootaa, kitaabilee barnootaa garaagaraa teessuma waraanaa godhatanii kana fakkaataa jechuudha. Qabeenya mana barumsaa amma kitaabilee akka kanaan cicciranii waraanni mootummaa kana akka kanaan cicciranii kitaaba barnootaa jechuudha. Kun amma kan lafatti arguu jirtan kun kitaaba barnootaati. Kitaaba barnootaati jechuudha. Kan argitan kun qabeenya taa'umsa barattootaati. Mootummaa Itoophiyaa kaambii godhatee jira mana barnootaa, mana amantaa Oromoo kan uummata kanaa, taa'umsa barattootaa, masjiida, wanneen garaagaraa, buufata fayyaa yeroo hedduu isinii maxxansaa ture. Wantootni Oromoo fayyadan waan fakkaatu kamiyyuu buufata waraanaa yookaan kaambii waraanaa godhee jira jechuudha. Kun immoo mootummaan kun jibbanni uummata Oromoo irraa qabu agarsiisa. Jibbaa fi inni uummati kun akka inni hin baranne namni tokko yoo barate waa'ee mirga isaatii beeka waan ta'eef mootummaa garboonfataan kun jibba akkamii uummata keenya irraa akka qabu beekuu fi mootummaa kana ofirraa qoluun hagam akka barbaachisaa ta'e waliif himuudhaaf jechaa jechuudha. Kan viidiyoo kanatti nutti waraabne. Fakkeenyaaf kun fulaa qondaalli warraa taa'udha. Boolli kuni jechuudha. Fulaa qondaalli warraa taa'udha. Kan inni irraa ijaarame deeksii yookaan taa'umsa barattootaa irraati jechuudha. Kunoo keessi boolla sanaa kana fakkaata. Boolli sun keessi isaa kana fakkaata. Waliigallee kun sodaa isaan waraana bilisummaa Oromoo irraa qaban. Kan inni lafa afatee taa'u kitaabaa jechuudha. Kan inni lafa afatee taa'u, kan inni irra ciisu kitaaba barattootaati. Kunoo hin argitanii. Kan inni irra ciisu kitaaba. Afannaan isaa kan inni lafa afatee kaartoonii irraan hafee jiru kun kitaaba barnootaati jechuudha. Kitaabilee barnootaa kan barattoonni silaa baranii waa'ee wallaalummaa fi doofummaa keessaa ba'anii jechuudha. Kaambiin adaadii dhufaatii sochii waraana bilisummaa Oromoo gara aanaarraa gara godinaatti gochaa jiru kana rifaatuurraan kan ka'e kaambiilee garaagaraa gadhiisanii baqachaa jiru jechuudha. Gadhiisanii baqachaa jiru. Kanaaf humni nyaataa adaadiirra jiru kun buqqa'ee kaambiin sun illee haa ta'u lafti sun guutummaan guututti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jirti. Kanaaf uummati Oromoo kana beekuudhaan yeroo kamittuu yeroo kamiin caalaa mootummaan kun gocha diinummaa fi gocha wallaalummaatti isaa hambisu maatii kana qofa irratti osoo hin taane daa'imman isaa wallaalummaatti akka hafaniif ganda kana keessatti har'a namni barachaa jiru jechuudha. Maaliif manni barumsaa kaambii waraana mootummaa ta'e waan jiruuf namni kamiyyuu barnootarra hin jiru. Kunoo manni barnootaa kana fakkaata. Teessuma isaa caccabsanii foddaan irraa caccabee manni fincaanii irraa caccabee waan cufarraa diiganii waan isaanii mijatu waan magaalaa keessatti argamu waan barattoonni kun fayyadaman waan cufaa maal godhanii jiran jechuudha. Faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfatanii jiranii jechuudha. Sodaa waraana bilisummaa Oromoo irraa kan qaban akka waan muki sun rasaasarraa dha'uu danda'u mishigii yookaan dahannoo ittiin qotatanii jechuudha. Kun qabeenya isaan dhiisanii baqatanii jechuudha. Qabeenya isheen dhiistee baqatte jechuudha. Kanaaf har'a uummanni Oromoo sadarkaa qabsoon isaa irra ga'ee jiru kan inni ittiin hubachaa deemu inni guddaan waraanni mootummaa kanaa fulaa jiru baqatee deemaa jira. Maaliif dhumaatii isaan irra ga'aa jiru rifaatuu qabanii akkasumas ajaja olirraa itti kennamuun
sodaa qabaniin gara dubbaa deebi'aa jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo yeroon kun yeroonni tarkaanfii xumuraa gaachana isaa waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'ee fudhachuu qabuudha jechuudha. Maaliif ilkaanni har'a wal nyaachaa jiru kun ilkaan kaleessa isa nyaataa turedha. Ilkaanni har'a Tigiree fi Amaarri humni Tigraay fi humni naannoo Amaaraa warra kaleessa dhiiga ilmaan Oromoo nyaachaa turetu har'a wal nyaachaa jira. Uummanni Oromoo yeroo kana yeroo mootummaan kun raafame yeroo inni itti buqqa'ee baduuf barbaadu kanatti tarkaanfii barbaachisu fudhachuun dirqama isaaniiti jechuudha. Tarkaanfii barbaachisu fudhachuun dirqama isaaniiti. Kun qabeenya Oromooti. Kan isaan akkasitti lafatti ittiin taphatan kun qabeenya ilmaan kee itti barsiifachuuf ilmaan kee itti doofummaa keessaa baasuuf ati kaleessa osoo hin qabaatiin ilmaan kee agabsitee walitti qabdetu gar kanatti jijjiirame fulaa barbaadanitti gubanii fulaa barbaadanitti diiganii akka barbaadan godhanii jechuudha. Kanaaf immoo uummanni Oromoo yeroo kana falli jiru tokkummaa uumanii tokkummaa sanaan gara imala gara bilisummaatti godhamu sana ariifachiisuun dirqama. Kanaaf yeroo kam caalaa wantoota godhamuu qaban beekuun dirqamaa jechuudha. Fakkeenyaaf mishigi isaanii yookaan da'oo isaanii kana fakkaataa mee foddaalee mana barumsaa waliin ilaala. Mana barumsaa keessa teessumni hin jiru foddaaleen balballi ittiin jiran diigamee jira jechuudha. Kanaafiyyuu carraa barattoonni naannoo kanaa qaban maali? Carraa isaan qaban foddaan tokko hin jiru foddaalee itti caccabsanii achitti da'oof golgaa godhatanii waan waraana bilisummaa Oromoo sodaataniif diigamee jira jechuudha. Diigamee jira wanti jiru cufti diigamee jira wanti fulaa jiru yookaan bakka isaa kan jiru tokkollee hin jiru. Ragitee teessoon mana barumsaa keessa jiru caccabsanii bakka ciisichaa isaanii mijeeffatanii jiranii jechuudha. Mootummaan anatu biyya bulcha jedhu hojiilee babbadaa akkasii hojjechaa uummata Oromoo irratti garbummaa akkamii akka inni geggeessaa jiru ijaan arguudhaaf tarii ragaa isiniif haa ta'u jechuudhaaf waan kana isiniif dhiyeessee jechuudha. Kanaaf gochoolleen babbadoon akkanaa kun uummata Oromoo irratti yeroolee garaagaraa akka hojjetaman argaa turre. Fakkeenyaaf kaambiin kun kaambii waraana mootummaa ataanii waan isaan goggodhan kun hedduun isaa qabeenya uummata Oromootiin taphachaa jiran jechuudha. Waan isin argitan kun amma qabeenya uummata Oromooti. Waan isaan akka kana diiganii caccabsanii ittiin taphatan kun cufti qabeenya uummata Oromooti jechuudha. Gochi kun gocha ulfaataa gocha bor ilmaan naannoo kana ganda kana keessatti argamtu akka isheen hin baranneetiif jecha jechuudha. Gocha suukanneessaan kun qabeenya Oromoo irratti kan gaggeeffamaa jiru. Kanaafiyyuu yeroon kun yeroo kam caalaa uummanni Oromoo fala waan kanaaf ta'u ofii isaatiin tokkummaatiin ka'ee waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbate gocha kanaaf deebii kennuun dirqama isaatii jechuudha. Kanaaf gochoonni kanaaf kana fakkaatanii fala kan argatan Oromoon yoo bilisoome qofaadha jechuudha. Oromoon yoo bilisoome qofa gochi kun ka deebii argatu. Kanaaf wanneen kanaaf hedduu isaanii arguu dandeenya. Maaliif waraanni garboonfataa yeroo hedduu gochoota kanaaf kana fakkaatan hedduu isaa raawwachaa ture. Manneetiin barnootaa, manneetiin amantaa, bakki qubsuma uummanni Oromoo itti hedduminaan qubatu sababii sodaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabaniif jecha maal gochaa turanii bakka kanaa keessa qubachaa turan uummata of dura golganii waraana bilisummaa Oromoo akka waantanni waraana uummata kana irratti dhukaasuutti kiyyeessaa turanii jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo wareegama ulfaataa kaffaluudhaan gaagama uummata kanarraan osoo hin ga'iin injifannoolee gurguddoo galmeessuudhaan sadarkaa kana ga'eeraa jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo asirratti dhaamsa gabaabaan isiniif dhaamu yeroon kun yeroo murteessaadha. Yeroo murteessaa kana keessatti godhamuu qaban hedduu goone waliin gara fuulduraatti tarkaanfachuun dirqama keenya waan ta'eef yeroo murteessaa kanatti waraana keenya cina dhaabbannee
Oromiyaa guutummaatti walaboomsuun dirqama keenya. Maaliif yeroo hedduu gochoota godhamaa turan keessatti miidhaaleen dubbachuudhaaf nama rifaasan hedduun uummata Oromoo irratti, qabeenya isaa irratti, ilmaan isaa irratti godhamaa ture. Kun waan haaraa miti. Kana imalli waraana bilisummaa Oromoo galma kaayyoo keenyaatti itti fufaa. Dhiigaaf lafee keenyaan Oromiyaan ni bilisoomti. Injifannoon uummata Oromoo.